Liverpool waancaa Premier League English diidammaffaa galmeeffachuudhaan riikardii kanaan dura Manchester United qabu waliin qooddachuu dandeetti jira. Liverpool kaleessa torbee 34ffaa Premier League English dirreessa Anfield irratti Tottenham Hotspur keessummeesseen galchii garaagarummaa bal'aatee 5-1 injifachuudhaan waancaa Premier League yeroo diidamaffaaf kan injifachuu danda'e. Liverpool kaleessa tapha Tottenham wajjin taphate irratti goolii Solanken daqiiqaa 12ffaa irratti galcheen durfamullee Liverpool duuba ka'uudhaan goolii Luis Diaz daqiiqaa 12ffaa irratti Alex McAllister daqiiqaa 24ffaa akkasuma Cody Gakpo daqiiqaa 34ffaa Mohamed Salah 63ffaa fi Destiny Udo daqiiqaa 69ffaa irratti ofirratti galcheen 5-1 mo'achuu dandeetti jira. Qabxii 15 Arsenal kan sadarkaa lammaffaa irratti argamurraa fagaachuudhaan carraa mo'achuu yookiin qabxii takka argachuudhaan waancaa mo'achuu mirkaneeffachuu jiru qabatee gara dirreedhaatti kan seene Liverpool Tottenham 5-1 mo'achuudhaan injifannoo waancaa diidammaffaa waggaa 4 booda milkeeffachuu danda'e. Leenjisaan Liverpool Arne Slot odoo gara Liverpooliin dhufaniin duram gaafii kilabii warra Tottenham Hotspur gara kilabichaatti fiduudhaaf isaaf dhiyeesse kuffisuudhaan gara Liverpool kan dhufe. Tottenham Hotspur leenjisaa lammii Xaaliyaan Antonio Conte wajjin gaafa gargar bahum Arne Slot qacaruudhaaf barbaadullee kilaba Feyenoord waliin turuu barbaada jechuudhaan gaafii warra Tottenham Hotspur kuffise. Turtii waggaa tokko booda leenjisaa lammii Jarman Jurgen Klopp bakka bu'uudhaan gara kilaba Liverpoolitti dhufe. Lammiin Jarman Jurgen Klopp dheebuu waancaa waggaa 30 kilabni Liverpool keessa ture akka dheebuu bahu taasise. Akkasuma waancaa Champions League Awurooppaa kan Liverpooliif haaraya hin taane milkeessanii Liverpool qorqalbii fi xeensammuudhaan kilaba mo'amuu hin dandeenye taasisuudhaan kilabichaa wajjin gargar bahan. Duba Arne Slot yeroo itti gaafiin eenyutu Jurgen Klopp boodatti gara kilaba kanaatti dhufe meera injifannoo kilabichaa itti fufsiisuu danda'a jiru kaafamaa turetti gaafii warra Tottenham kuffisuudhaan gara Liverpool dhufe. Yeroo Arne Slot gara Liverpool dhufuttis barreessitoonnii fi miidiyaaleen hedduun wal harkaa fuudhuudhaan akka malee dinniina hedduu isarratti hafarsaate turan. Bara faranjoota haaraa duratti ni ari'amta. Liverpool dogoggora warri Manchester United hojjete irra deebi'eeti jira. Arne Slot leenjisaa jalqabaa Premier League charraa gaggeeffamu ni ta'a. Barootatti aanan lamaan keessatti Liverpool waltajjii Champions League Awurooppaa irraa fagaatee turaa fi waan kana fakkaatan kaasuudhaan leenjisicha akka malee sodaachisaate turan. Leenjisaan umrii 46 lammii Holland Arne Slot ammoo dila dinniina sodaachisaa kanaaf gurra isaa hin kennine. Warra isa ija shakkiitiin laalaa turanis amansiisuudhaaf yeroo isarraan fudhanne. Taphataa Federico Malem taphattoota ija nama guutuu tokkollee odoo hin mallatteessifatin imala isaanii liigii cimaa addunyaa injifannoon itti fufsiisuudhaan hanga kaleessa shaampiyoonaa ta'uu isaanii mirkaneeffatanitti taphoota 2 qofa Nottingham Forest fi Fulham qofaan mo'aman. Malamaltee tapha isaanii kan Jurgen Klopp hordofaa tureen xiqquma adda maqanii hanga goobaan galanitti Mohamed Salah, Ryan Gravenberch fi Virgil van Dijk taphattoota tapha Premier League 34 keessaa 33 irratti dhaabbiidhaan hirmaachisuudhaan milkii kana gonfatan. Liverpool leenjisaa Kenny Dalglishiin durfamam bara 1990 kilaba QPR Anfield irratti mo'achuudhaan eega waancaa argatan booda leenjisaa Arne Slotiin durfama turtii waggaa 35 booda seenaa bara 1990 akka irra deebi'an taasise. Jurgen Klopp bara 2019 Liverpool waancaa 19ffaa Premier League akka mo'atu taasisee ture. Haa ta'u malee yeroo sanitti addunyaan weerara balaa Covidin raafamaa waan turteef akka fedhinnaa isaaniitti deeggartoonni Liverpool walitti dhufuudhaan gammachuu isaanii ibsachuuf carraa hin arganne. Kaleessa galgala kunom turtii waggaa 4 booda waancaa kilabni isaanii injifateen gammachuu daangaa hin qabne qe'ee isaanii Liverpool keessatti dhandhamachuu irratti argaman. Will never walk alone in kan beekaman deeggartoonni Liverpool kaleessa galgala irraa eegaluudhaan samii fi dachii magaalaa Liverpool diimtuu taasisaati bulan. Warra isa komachaa ture kan afaan qabsiise leenjisaa Arne Slot seenaa kanaan dura Manchester United galmeeffatee harkaa qabu qooddachuudhaan riikardii seenaa madaallii Premier League gara Liverpoolittis akka jallatu taasisuu dandeetti jira. Taphatan Manchester United duraanim gaariin Evil falmiin Liverpool wajjin qabnu dhaabbateeti jira. Sababni isaa immoo liigichaan waancaa walqixa qabaannus Liverpool
Liverpool waancaa Champions League Awurooppaa 6 injifachuudhaan waancaa baay'ee nurra qabam. Milkaa'inni Liverpool ammoo warra Manchester Unitediif dhukkubbii sammuuti jechuudhaan yaada kenneteeti jiram. Leenjisaan Liverpool Arne Slot leenjistoota kanneen akka Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini fi Antonio Contetti aanuudhaan leenjisaa shanaffaa baruma jalqabaa gara Premier Leaguechaatti dhufanitti waancaa Premier Leaguechaa mo'ate ta'uu dandeetti jiram. Dorgommiin Premier League Ingiliz erga bara 1992 moggaasa Premier League Ingiliz jiru moggaafatee dorgomaa jirurraa kaasuudhaan Manchester United yeroo 13 injifachuudhaan dursam. Manchester City ammoo yeroo 8 injifachuudhaan sadarkaa lammaffaarratti argamam. Kilabni London Chelsea ammoo yeroo 5 yoo injifatum Arsenal yeroo 3 injifachuudhaan sadarkaa afuraffaarratti taa'ee jiram. Nottingham Forest yeroo 2, Leicester City fi Blackburn ammoo yeroo tokko mo'achuudhaan maqaa isaanii galmee Premier League Ingiliz irratti galmeeffachuu danda'aniiti jiran. Leenjisaan kilaba Liverpool Arne Slot kaleessa galgala erga waancaa injifatan boodam leenjisaa Jurgen Klopp isa dura kilabicha leenjisaa ture akkaan galateeffataniiti jiran. Warra ammoo gara Liverpool dhufaatii keenyatti hedduu nu komachaa turanii fi nu qeeqaa turaniif waancaa kana injifachuun barattiin deebisaa warra nu qeeqaa turaniif kannine jechuudhaan dubbatan. Waggaa jalqabaa kiyyaatiin kilaba Liverpool gabbuurra baraaruuf taphachuu odoon taanem waancaa Premier Leaguechaa injifachuuf karoorfanne gara dorgommiidhaatti seenuudhaan karoora keenyaas milkeeffanne jechuudhaan Arne Slot yaada ajaa'ibaa kenneeti jiram. Leenjisaa Manchester City Pep Guardiola irraa kaasee namoonni ciccimoon xiinxaltoonni kubbaa miilaa taphattoonni ciccimoon kubbaa miilaa addunyaa garagaraa Liverpooliin baga gammaddee jechuun erga baga gammaddee dhaamuuf irratti argaman. Liverpool erga bara 1992 boodam waancaa tokkollee argateen beekum. Bara 2019 fi bara 2024-25 waancaa 2 injifachuu dandeetti jiram. Liverpool waancaa ardii kanarraa gurguddaadha jaaman 52 mo'achuudhaanis kilaboota Ingiliz irraa kilabii waancaa hedduu injifate ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaarra taa'uu dandeetti jiram.